guyyaa silaa akka addaan fagaatanii raftan barbaadde hunda huccuu baafattee rafin kofoo jinsii waxartees qabdu kaayedhuti bakka silaa kofoo tana hallee wali dhuftuun gama gubbaa kana bakka sanitti qulfii manaa fuudhetti itti qallofi achi booda yoo fete itti garagaltee raftaa yoo fete gamas garagaltee raftaa. Keessaafuu yeroo ati lafee akkasitti irraa laggootu keessumoonni hundi akkana jaanitti macaas jeenamu suma lallaalu seenes sinjee waan nyaata jaamaa namuuf irraa dhiisee gurbaan akkanaa eessaa dhufee gurbaan kun duraan naguma qabaa dhiiru yoon fayyaa dhabee jaanii bar namuu akkasitti lallaala jallateeti. Hal hajamtee dhuftee maalti gargaara? Dooktor karoora ilmaan horuu waan jammuurratti barumsaa kana aknituufiin gama keessan dhufe. Tole karoora ilmaan horuu yeroo ja'amu ati mataa keetiif akkamitti si gala? Kana jechuun dooktor jaarsaa fi jaartiin osoo walitti hin dhiyaatin yeroo dheeraaf turu jechuudha natti fakkaata. Maloota ittiin ilmaan karooraan adda faffageessanii dhalan keessaa kunis isa ijoodha. Garuu dooktor waan kana irratti anaa fi jahaatee manaa kiyya waliigaluu hin dandeenye. Maaliif waliigaluu hin dandeenye? Laal dooktor yeroo nan haadha manaatiyyaan walitti hin dhiyaannu jeenni duudee itti galee rafe xiqqisho dhaabbattee mala natti baasuuf duyda kanaan na dhukkuba yaayyuu kiyya kootu duyda kana na dhidhiibi naan jettee natti aaddi anis gaaggaraan kiyya laafaadha waan ta'eef ka'eetiin duudee isii ka dhukkube kana dhidhiiba osoo halkan kana osuma dhidhiibuuti dizaa halkan wala keessa geenye ni beektaatu achi booda waan uumamu haala kanaan waliigaluu hin dandeenye. Haala kanuu guzaana walitti dhiyaannu karoora adda fageessanii dhalaa jedhuutti gale hoggutaan mudhii na dhukkubeetti hoggutaan qomaa na dhukkubeetti hoggutaan sarbaa miilaa kanaa na dhukkubeetti akkasitti dooktor waliigaluu hin dandeenye ilmaan kana adda fageessuu hin dandeenye kunoo ani ilmaan tana alhamdulillah gaayoo ilmaanii amata lamaa fi baatii shan keessattiin ilmaan sadii argadhe kunoo karooraan adda fageessinoo adda fageessuu diddee jireenya qaaloo jiru kana mee kanarratti waan naan jettu yoo qabaatte naaf dhaami dooktor cinqameetiin si bira dhufe. Miskiina wallahi isin gunkumaa hirraftu. Dooktor isin eega bultuu ijaaree mana galle isis ta'e anis takkaa rafeen beeku. Bultii ijaaruu jechuun waraana labsu akka ta'e ani eegumaan fudhii bultii ijaaree buutinaaf gale gunkumaa hirribni isiin fudhatu yoon dadhabee sanaa dadhabee biraa rafa malee halkuu yoon ciises qamsina harkistee naqaasi waan takka waanumaan keessi jiruun qabu ilmaan adda faffageessuun dirqama ammaas. Beeymagan Yuukireenumaa fi Raashiyaadha taane jigaa waraana eegalame gaafni inni dhaabbatu hin beekamne. Akka jirra kunoo dooktor. Lukkuma taateemi. Dooktor ammaan tana akkamtee naan jetta duuba. Laal maal goota si fakkaate? Guyyaa silaa akka addaan fagaatanii raftan barbaadde hunda huccuu baafattee rafin kofoo jinsii waxartees qabdu kaayedhuti bakka silaa kofoo tana hallee wali dhuftuun gama gubbaa kana bakka sanitti qulfii manaa fuudhetti. Itti qallofi achi booda yoo fete itti garagaltee raftaa yoo fete gamas garagaltee raftaa akkasitti ilmaan saddaan fageessuun ni danda'ama. Qulfii san qulfii xiqqoo isin bakka dhoytee cabsuu miti qulfii guddoo laatee magaalaa bittee akka nama kasnaa mootummaa qolloof deemutti qulfii guddoosi fiddee kofoo ta'e tana bakka kalee sanitti qollooftee qarxaan goota achi booda hirriba keetti qabda karaa feetti garagaltee ammas qulfii xiqqoo hin bitin isin cabsuu hin ooltu. Hai dooktor akkamitti? Yoonif ammaan tani isin kaatee aanaa rafe qulfii tanaan cabsettee burusha fudhattee meeshaa kana keessa qashafna goote akkam abbaa kiyyaatiin ta'a. Achi booda numaa ulaallattu mana murtii yoo taate malee. Yaa mate arrammoo baasuma nu baafte eessaa kophaatee baatee as teessammoo. Baasa maalii asojtoboo baasin dirreessitti haa baasu. Duruu irraanfatte moo maali akka itti bakka aruuzatti naqaanesite yaabate qaanawaa. Mateetu aruusitti dhungata sinjanii moo maali qaanii natti dhuftee naasoytuuf. Sanii tura jira akkam kanatti qaanii akkanaa nu muddura. Duruu irraanfatte moo maali sanuu akka nama mana hidhaati beetti. Hoggaa ati nyaata nyaattu. Keessummoonni dhufuun guutumattuu nyaata dhiisaniituma akkanumatti qat jaanii silaalu jiranii kam maali ati mana hidhaati baate maali qonqumaa akkasii nyaachuun mana aruuzaa nu amanii dhayne moo kami. Maali abaaruma nauma abaaruma ta'eeti nauma ila raabee gartee paampaaraan sisee baraan mateen isa kutee kana nan jiru idaa mateen kaarka lamaa hin akkatti fitti guru kana qonqoo isaan duru hangasumatti nyaata quufaniiti kan tattaanii keessa na laalaniif. Keessaafuu yeroo ati lafee akkasitti irraa laggootu keessummoonni hundi akkana jaanitti macaas jeenamu suma lallaalu seenes sinjee waan nyaata jaamaa namuuf irraa dhiisee gurbaan akkanaa eessaa dhufee gurbaan kun duraan naguma qabaa dhiiru yoon fayyaa dhabee jaanii bar namuu akkasitti lallaala jallateeti. Gurbaanin sirbaa fi laala armaan dhoofadhaa walitti hin deemtu ayyee.
Yoo ta'ellee gaa akkasitti nyaata fi guuruun sirrii miti. Anuusin shakkeen siin jee bar paambaa heeraatu dhufe malee matee miti mateen gabbahuu hin dhabu jeetiin yaas barbaadee matee ati yoom waa quba qabda balaa qalaa tana laal biffee harakkuma lamaanii fi guuruu seente dhugaan siin jaa akkasitti naqaanneessuun keessan gaarii miti qaanuu fadhootisi. Garuu isaanumaatu nu yaame malee wayi nutti lene ifi nu yaamaniituma akkasuma nu laalan jechuudha. Isaan nuti matee kanuma dur beena malee harka lamaan biffee akka saammatu kana beena jaanii bar. Kamme inti goggorin ammaas ani kanuma duri baraatu jijjiirame malee anaa miti haa. Bar lafees mana fuudhaa dhaqanii saamuu dhufaa jiigaa boofirranu. Eegaa maaliif yoo jette ani gaafas nyaata lafee qabu hogguutii nyaadha waan ta'eef ijoon bakkaan fedha dhaqee nyaata lafee qabu harkeessi hin nyaadhu. Amma garuu irraa booda guyyaa nyaata lafee qabu nyaadhe gonkumaa guyyaa dadhu silaa akka sammuutii tana opereeshin godhaniif duuba deebisanii rifreeshintu sammuutii tana godhanii guyyaa irraa booda lafee nyaadhan beeku sanii fi biroo. Haya matee gaarii goote garaa kee quubsuuf jettee mana aruuzetti waan salphinaa nuuf fisteemi atis harkadhuu nyaadhoo jiite.